Ibsaa kan kee waan jecha takkaan ibsadhu osoo hin jedhani maal jettee ibsatta? Waa hunda ko. Ah. Akkani santaachaalu. Dhaggeeffachuu. Waa hunda ko. Mi maaluma dabee namni qabu jaarsaa. Mi maaluma dabee namni qabu jaarsaa. Yoo naarra qabaadhes fuularraa na beekaa. Yoo naarra qabaadhes ililli naa fida. Yoo naarra qabaadhes na bashannansiisa. Mee maaluma dhabee dhaadhaa namni qabu jaartii. Noon haara qabaadhes fuularraa na beekti. Kumayyee naan jedhaa maqaanatti baafti. Hin qabdu bar. Algaarra soo jiru marqanaa marqeeti. Ijoollee xixiqqoo waggaa 20 ila 19 irraa haga 34 yaa rabbii kee ija isaanii qabi. Ija isaanii narraa qabi yaa rabbii kee. Iji isaanii haa baddu achumatti. Yaa rabbii kee akka lammata safara kee manuma kiyyaayyuu yaa rabbii kee ofumaa isaaniiti argaa kee haa jibban isaan. Argama kiyya haa jibban. Argama kiyya haa jibban. Akkuma isaan argaa kee jibban naa godhe yaa rabbii yaa Allah. Yaa rabbii yaa Allah waggaa 19 haga 34 yaa rabbii kee faanti isaanii haa baddu. Ani ajaa isaanitti haa ta'u. Ciraa isaanitti haa ta'u. Anudaan isaanitti haa ta'u. Yaa rabbii kee funyaa ana qabachiisi yaa rabbii kee. Faanti isaanii haa baddu safara kee hin geessisi yaa rabbii yaa Allah. Yaa rabbii kee si kadhadhe. Yaa rabbii kee qalbii mitii kun dhugama. Kun dhugama. Ani durumarraayyuu ijoolleen xixiqqoon naan taatu faanti isaanii haa baddu. Rabbiin isaan haa balleessu. Yaa rabbii bakka booda si deemaa dhiifamu. Deemtee obboleessa miira keessa jirtaa maal taate nagaami? Amma keessaa baheera barsi wajjin haasoo obbole amma booda si deemaa Umrii digdamii wayii onneetees caccabsitee fakkaatti. Onni tiyya cabsoo sun taani gaafii hedduu nama gaafatti. Amma fakkeenya yoo ilala Habashaa bira illee godhatte waan jette beektaa? Min haala lamanuu Min haala? min haallaqsiin jette minni eege isaan haa jettu mala abbaa isaaniiti. Taabutamaa maal gootiree? Taabutamaa rabbii Laal ta'e bira illee godhatte jette waan jette beektaa? Boo kun qotiyyoo homaa qabu akkanumaan dhufee mataa farsa jaartii nyaataa ta'a jedhee nama gaafata jetti. Guguddoon waggaa 35 oli yeni abbaat yeni kumaani raasu kumaayyee kumeeks kumitti kumaayyee. Maaliif akkasini beektaa? Saaqolaamituun raasu wanti kucha biyyeen homaa saddash saaqolaamituun raasu wayini laac malaacoon kun. እሱ ለምንድን ነው እንደዛ የሚሆነው? ነው ቤታ ዱበርቲን አከሲት ጉዶ ወንተ አከስ ኩምዬ ኩምክሳ ምናምን ካስኝቱ ጀስት ጅሬኝ ሲ ጉቱ ፍጠቴ ዱፍቴ ካሲ ብራ ማል ጎትሬ አከም ሲንጀን ሳደፋቴ ፉዳ አቲፋቴ ወጋ ሱደሚሸኒ ሚቲ በረ ወጋ ደሚሸሙ ጃ እንጉነ ይሰኑ ዳይማ በረ አቲፋቴ ቃመት ፉርዶ ለማለ ወሪ ሚዲያ ሁንጎር ነው ማጀብደ ነምኒ በቃ ኡምሪ ወጋ ፉርተ መናን ሃል መፋጤ አምተን ኢሲኖ ኡምሪን ኪሰሜጋ ሀደፋጤ አምተን አካ ሀደፋጤ አቲፋቴ ዳይማ በር Oy me gaafa haati isii dhalchitu akka waan iddirii dhaabbattanii haadha isii maddii beeytanii umrii isii gisee waan takka jan haadha faaxee hin jeenaan jala deemtanii. Yaa anjaartii akka haadha faaxee barbaadu. Haati faaxee mana tumte manatti hinaaffaa qabdi hinaaffaa guddoo. Haati faaxee hinaaffaa miti akka nama kintaaroti eegee baay'ee gadi teetteetu mana keessa waan dha'uun hinaasuutu hin beeku. Kuni sharmuuxaan naan jiraa nama amtii silaa balbalarraa. Sharmuuxichi jedhaa ta'echi balbalarraa waan naa dhabsitu nan fakkaata. Haati faaxee bidda na qabda akka haadha faaxee daawwamina. Maaliif haati faaxee bareedduudha. Hinaaftuudha akka malee hinaafti malee fayyaalettidha garaa isii keessi garuu si jaalannaan hinaaffaa isii ganamarra malaaxaa mana isii ta'an uduu ila na gubdu jechuudha. Kanaaf takka haadha faaxee osoo hin taane amma namni ilaalaal gurguddoo wanti filadheef si taamu maakii koo. Intalti gurguddoon fayyaalayyiidha. Nama dalagaa bule hin yaadanii. Akka namni dalagaa bule dalagaa biraa akka hin dalagne guyyaa guyyaa sirrii yaadanii fi kanaaf jechuudha yeroo baay'ee amma ana yeroo amma nama guddaa sanii wajjin jiraadhee kumaayyee kumachi እንዲህ ይህ እኮ ዛሬ ተጎድታል ጠዋት ላይ ገንፎ ነው እንዲህ ሱኩሚ ኢሳስ ሱኩመኑ በርካዳቲ በርማኪ ካዳ ይላል ኢላ አከደ ብሊቲ አደባሰኒ ኩደ ለማባቲን ብሊቲ ልኩ አከሲ አደባሰኒ አደደከካ ጉጉርዶ ነው ጥቆ ነው ሲያረብሲቲ
Alla baatee biyyee nyaadhati deemina nyaachisan jettine nyaataa bultee kaate. Biyyee haa nyaattu isaan. Yaa obboleessa kiyya bakka rabbi sitti haa qabatu akka ati feetu. Amiin. Yoo argite jettee waan kabaabii keessa hin jiraatteetti garuu jaartii gurdoollee taateen fokkattuu hin barbaadu. Tapha hedduu barbaadu. Fokkattuu akkanatti dhumu. Kanaaf du'aayi naa godhatillee du'aayi naa godha. Du'aayi naa godha hundi keessanuu. Maakii Naa maali jirtanii? taa'utu jira. Ibsaa yaadne? Homaan jiru. Maal jechuudha? Yaadiin jira jechuun barbaadee ta'a. Yaa osoo jecha addaatiin ibsaa kan ka'e ibsisin jedhani maal jetti ibsattamee bareeddu kun? Jecha addaatiin ibsaa waan takkaan Gizee ibsaa hagana yookaan uuma. Noo gaafii kanarra deebi'uutti si gaafadhu waan biraatiif mitaadha dammoo maaliif duraan jechuun telefoonaa waliin haasoftanii qaamaa wal argitanii jettan wantoonni jijjiiraman hedduutu jira. Kanaaf mee ibsaa kan ka'e waan jecha takkaan ibsadhu sin jedhani maal jettee ibsatta? waa hunda koo. Ah. Ni Horizontaal. dhaggeeffachuu. Waa hunda koo. Mi maaluma dabee namni qabu jaarsaa. Mi maaluma dabee namni qabu jaarsaa. Yoo naarra qabaadhes fuularraa na beekaa. Yoo naarra qabaadhes ilillii naa fida. Yoo naarra qabaadhes na bashannansiisa. Mee maaluma dhabee dhaadhaa namni qabu jaartii. Noon haara qabaadhes fuularraa na beekti. Umayyee naan jedhaa maqaanatti baafti. Hin qabdu bar. Algaarra soo jiru marqanaa marqeeti. Mee maaluma dhabee. Namni jaartii qabulle akkasuma. Saniif bar jaartii marqanaa marqitu wanti barbaadu saniif sin jaara bar. Kanaaf namni jaartii qabu namni jaarsa qabullee hundi isaatu gammachuu qabaa jedhan. Nu garuu wanti ani garuu abaarsa qabaachuu oolu na fakkaata. Jaartii dhabee bar. Atiitutu qalawlawwee ta'e malee hin dhabne bar. Qalawwan weechuu akkamii akkamii jiraachuu danda'amee namni akkamii jaartii argataa dhamee isin mee akkamii wal argitamee sirrii jechuu qabaa akka nama fiqiriin qabee. Iddii. Bar dhagee waan hubachuu qabu tokko jaartii barbaaddeen harkattu jaarsas barbaaddeen harkattu namni hundinuu laala kasammuu keessa yaade akka itti yaade hundaa miti akka itti inni fedhe qofa ta'a addunyaa kanarratti. Sa'aatii Na sun soba. Sun soba. Akka aan fedhee laala rabbiin gaafadhee rabbilee na dhowgatee namallee gaafadhee namnillee na dide. jireenya kee keessatti akka rabbiin sii fedhe jiraatta malee akka ati ofiin fedhetti hin jiraattu maal jechuu barbaadde. Rabbi jiraa midheetti lafarra akka na uume jedhe bar. Okkoo bar dhaggeeffadhu kan sii murteessu kan sirraa fuudhu kan si jiraachisu isa qofa kanan beetu. Nyaa. Haa'eeha. Kanaaf jaartii lalaal jaartii an si uumeera jaartii soqadhee dheeti kan lafarra na uume. Soqadhee dhabe. Itti dhiista bakka ifii fuudhaa dhadhoyti. Wallaan dhufti garuu. Maaliif hin dhufne itti hin dhufti wallaan. Dadhabe balbala laala yeroo hundaa garagaltee balbaluma laala hin jirtu. Hin dadhabe. Nama wal qabatee deemu arga yeroo hundaa maakii koo. Isin amma kuna sooshaal miidiyaarra yoo akkana keessattuu isin yuutuubii dhiisuu qabdan. Tiktaakii loon hin dalaguu dhiisuu qabdan. Illee nu akkana gubannee mana keessatti dhumannaa callisnee si ilaalaa hagam na dhagamaan. Maal jechuudha? Anya yeroo ብዙ ጊዜ እንዶቹ ስናይ እኮ እኔ ጮጋሬ ይቃጠላል እኮ አብዳለሁ እኮ ኢንሶባ አረን ሶበን አንጀላን አረብ ይጀዳ ኤሳፉ ደሚያን ጃርቲ ኤሳፉ ሜ ማልወቱ ነራበ ሜ ጃርቲ እንተለ ደቢያን Kumaayee busootii kan kennutti hin bahin deem bakka ganamaan deem ciisiti haasee kalaas. እሺ ልቦካቸው በቃ እሺ መችሽ Rakkootu bar maal ta'e dubartootaatu ordara baay'isee barsanii fi bar dhiirriin sodaatama kiisha gogogaa maaliif jenna mana yoo hin qabaanne
mana villa bitachuu qaba maal qabaachuu qaba mirroo qabaachuu qaba jinni qabaachuu qaba ምናምን duniyaa wanta duniyaa kanaaf jettee bakka anqa umriin isii hotuteesi inninis numa fiigaa waan isin jettu san maybe dafee fiduu baasuu danda'a kanatti aazaa wal godhan jechuu samiirra faana oofi jetti rakkatan mushkila azzabuun qabdu jaarsa kee jechuun azzabuun qabdu yoo qabaate inni wanti duuba dhoysu jiru siif godha yoo qabaan immoo akkan qabuudha dhumattee bar hay abaluun paaraashuutii gubbaa baatee na baasii jettee jaarsa kee jireenya isatti paaraashuutii maal akka ta'e kan beekne ati dhuftee waa'ee paaraashuutii itti haasofta qaalicha takkaa jireenya isatti ilillii namaaf ideen beekne waa'ee ilillii hin beekne ilillii mana naaf idduu malee jettaan jaarsa kan hin beeku taanaan suuta itti barsiifatta dhumatte yoo hin beekne ni barsiifatta maybe ati kannitee fiifaa barsiista guyyaa boroo akka fidee dhufuuf fidii akkas godhee miti okay akkas ifumaaf waan hunda ofirraa wanti godhinaaf nama hin beeknes barsiifadhaa kan beeknes garsiifadhaa akkasi malee akkas godhuma yoo ifiin beekee hin goone jaarsa keetti dirqama bakka yoo ifiin hin beekne itti himtaree akkasi bar itti himtaa bar no right sukkara manaan qabu sukkara fidii kootu okay amma ati sukkara maal godhu deemta banaatish bittillee nu godhime nyaata waa goggodhimee dura waa goggodhi sukkara manaan qabu sukkara fidii kootu jenni ifaan irraa dhaamee jifiiti yaafu okay ooba keessa jirti hin dhufti jettee dhugaadha wallahi oobii mana kana keessatti dachiin baqa gudeemti amma ni dhufa dhugaadha natti oobuu jira ifaan dhaame shaayii si dhaabaa hin fedhu shaayii bittillee godhi bittillee hin beektaa mo'anaa dhufee godha bakka dhisi fakara godhi jedhiin ሳይሽን ሳሳለው መላው አልገባኝም ልብሽ አይገኝም በቃ ሰገሌ ከነ ጫሉ ደጌሰኝ ሲምቤተነ ከነ መፍረድ አዲማ no fatira yokin mulawwa kuni baka me amma kalari khiya tak ko suno ngato mal sini fakata wallahi mana kana miskinu ma ka ya wulqa me garu በጣም miskin ናቸው ሁላችሁ በቃ me kuma takul darba بدي بر خلين جسي خلني جيسون بدي بر أنا ما فكرت أنا مني من خنا كجرتي والله وسو بلان تقول دفتلي بلان اللي نشافي قلت أمي ولتم تيو دفتلي أن ندو هاي شو دبر على خنا فاميلين على فادي فاميلين برا اللي نشيو دربنا أن ندو أبر وسو بلان اللي نشافي قلت أمي وللن تيك توك أنا رتبوتي فاميلين تيني والكبرني تما دونا يجبر because واتك وان دربتني قبدري دغا ربي تبر maal jettee koy barreeffama kana sii dibsa yaa rabbi arra hin beeku bicha barreeffamni kee mul'atu rabbii kadhataa jirte jechuu marka jaawee amma
namni rabbii kadhatu fi haajaa rabbi irraa qabu nama narrabsu barkanaaf du'aayin kan keessiif hin taatu inshallah yoom al-aakiraa jechuu inshallah siif hin taatu maal jennaan asii koomanti jala deemte xus nama godha yaa rabbii khee niyyaa khiyyanaa guutu niyyaa maal qabda niyyaa si haadhabsiisu asiin arrabsaa niyyaa rabbii sii guutu jira gudi bar yaa rabbii niyyaa khiyyanaa guutu jetti as jalaan harkaan kadhachaa miilaan waa barreessaa harkaan kadhatti maaliif rabbiin kiyya mana madaamina baasuu hidee maaliif rabbiin kiyya haajaa khiyyanaa guutuu hidee jettanii yaada meeqis takka waan nama arrabsitaniif koomantii rabbiin bara akka feetetti dalaydus akka feetetti rakkoo feetessi jiraatus asii dhuftee yoo kana nama zallamtu taate eessaa harkattare hin harkattu bar namni haajaa rabbii irraa qabu afaan isaa walitti qabatee rabbii isaa gabbaruu qaba rabbuma isaati waliin haasa'uu qaba malee as dhufee takka achi deemta xaggoota achi deemta waan ofii bira deemta xaqqa ana bira dhufte xaqqa asii bira dhufte xaqqa osoo maalummaa namaan beekiin akka nama beekuun nama arrabsitan waan hin arkine namarra keessa dhufte bikka guddaa wanti sin geessine arraba kenkee kan arrabni badaadha baay'izawee osoo hin beekiin yaada kenkee wanta ati barbaadde hunda si dhorkisiisa jechuudha. nama zallamuu nama arrabsuu nama hamachuu akka qallaalii ilaallama garuu jireenya kee keessatti waan ati rabbii kadhattee si dhabsiisa.